Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya isa jalqabaa isiniin biraan ga'uudhaaf jenna. Himatamaan Muhammad Yunus jedhamu godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti jechuudha. Maatii harka qalleeyyii tokko irratti miidhaa kan qaqqabsiise, keessumattuu maatii kanaan jalqaba walitti bu'insa dhuunfaa qabaniin erga araaramaniin booda jechuudha yakka raawwachuu kan danda'e. Halkan keessa yeroo namni irriba rafetti jechuudha, halkan keessa naannoo sa'aatii 5 irratti jechuudha mana isaaniitti dhufuun ibidda itti qabsiisee ture. Carraa kanaanis jechuudha daa'imman umriin isaanii xixinnoo ta'e laman irratti miidhaan qaamaa cimaan kan qaqqabe. Himatamaan kun poolisii aanaa Adaabbaatiin to'atamee tibba kana murtee seeraas argatee jira. Murteen seeraa kun maal fakkaata waan jedhu irratti riippoortarri keenya Ayimat Taqasaa waan qindeeffate qaba. Daawwadha. Sirna gadaa keessatti daa'imman umriin isaanii dhaloota hanga waggaa 8tti jiran dabballee jedhamuun waamamu. Akka caasaa sirna gadaatti daa'imman umrii kana keessatti argaman maatii fi firoottan isaaniitu sirnaan addaan baasanii waan hin beekneef hojii humnaa olii hojjechiisuunis ta'ee miidhaan qaamaa akka irra gahutti dhaanuun nama gaafachiisa. Heerri Riippubilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaas mirgoota daa'immanii keewwata 36 jalatti kan mirkaneessu yoo ta'u, seerri akkas mirgoota heerri kaa'e kana yakkoota miidhaa qaamaa, hamilee, saalqunnamtii fi barmaatilee daa'imman irratti raawwataman ittisuuf tumaalee dandeessisan tumee jira. Qaamoleen seera hiikanis ta'ee seera raawwachiisan miidhaa daa'imman irratti raawwataman ittisuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiru. Haa ta'u malee daa'imman egeree borii irratti yakkoonni akka ajjeechaa, yaalii ajjeechaa, gowwoomsanii gudeeduu, hojii humnaa olii hojjechiisuu fi daddabarsi daa'immanii yakkoota ijoo daa'imman irratti raawwatamuudha. Keessattuu namoonni tokko tokko yeroo walitti bu'an alkalatti xinsamuu walii miidhuuf yaadanii yeroo daa'imman komiis ta'e haloo bahuu hin dandeenye irratti ajjeechaa fi yaalii ajjeechaa raawwatan ni mul'ata. Sagantaa keenya kanaanis godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Coofiraatti himatamaa daa'imman lama mana wajjin gubuun yaalii ajjeechaa raawwachuun seeratti dhiyaatee adabbii seeraa argate isin biraan geenyaa nu faana tura. Himatamaan Muhammad Yunus jedhamu abbaa daa'imman Anwaar Idrisii fi Saafii Idris wajjin wal dhabdee daangaa lafa qonnaa yeroo dheeraaf qabu turani. Erga abbaan daa'imman kanneenii du'aan addunyaa kanarraa boqotanii as haadha daa'imman kanneenii aadde Jaalannee Qaasim waliin jaarsummaan walitti araaramaniiru. Ta'us himatamaan kun wal dhabdee gidduu isaaniitti uumamee turee fi jaarsolii biyyaatiin araaraan xumurame afaaniin malee garaadhaan waan fixate miti. Kanumarraa ka'uun ta'ee jedhee itti yaaduun dukkana dawoo godhachuun daa'immanii fi maatii daa'imman kanneenii mana waliin abiddaan gubee ajjeesuuf manatti abidda qabsiise. Baqata. Namoonni daa'imman kana wajjin manicha keessa turan sagalee abiddaa dhaga'uun labooba abiddaa hammaatee jiru arganii fiiganii jalaa bahuun ollaan akka birmatuuf iyyuu. Yeroo ollaan sagalee iyyaa dhaga'uun birmatan abiddichi daa'imman bira gahee uffannaa isaan uffatanii rafaa jiranitti qabate yeroo argan gogaa yookiin itillee uffachuun daa'imman kanneen du'arraa kan baraaran ta'uu maatiin daa'imman kanneenii fi miseensonni poolisii ni dubbatu. Bakka jarri bulan kana beekutti manatti ibidda qabee achi deebeen iyyaniiti yeroo ibiddi qabatee dhutti iyyanii ollaa irraa dhaamsee jarratanii keessa haasan. Irraa dhiyoo obboleessa abbaa isaanii ta'etu raawwate akka carraa ta'ee daangaa lafarratti wal dhabanii erga sanii booda inni gadoo qabatee iddoo ijoolleen kun maatii isaanii wajjin abbaan qabanii haadha isaanii wajjin iddoo isaan ciisanitti halkan seenee ibidda manatti qabsiisee haati erga ofii baate booda ijoolleen mana keessatti ibidditti bobaheennaan namni ollaa seenuudhaan erbee uffatee daa'imman tana lubbuu isaanii baraaree jira jechuudha. Ganda Coofiraa iddoo addaa Sokoroo jedhamutti yakki kun sababa wal dhabdee dhuunfaa sababa maatii irra kan ka'een lafa qonnaa irratti sababa wal dhabaniin namtichi shakkamaan Muhammad Yunus Amaan jedhamu daa'imman mana citaa kee jiraachaa turte, mana citaa kee bultee daa'imman mana citaa san wajjin daa'imman ibiddi itti kaa'ee saatiin sun saatii namni rafee ture sababa sareen baay'ee sagalee sareetii fi sagalee ibidda qaxqaxqax jedhamu sababa dhaga'uu gaafa uummatee lafa ka'u manatti ibiddi qabatee jira. Yoo gad ba'an namtichi kun kanaan durayyuu aadataa ture warra kanatti ilmaanuma beerotaa jechuudha. Ilmaanuma beerotaa firaa warri kun aadataa ture. Yoo gad ba'anii baatirii itti ibsan namtichi kun fiigee dheessee haxirii alba'ee sana booda maatiin akka daa'imman kun man citaa san kee jirtin beeku maatiin man bira kee bulte man qorqooroo kee jiranii
daa'imman kun kophaa isaanii mana citaa kan keessa bultii daa'imman achi keessa jiraachuu waan beekaniif iniyyanii uummatitti birmatee sa'aatii sanitti ibiddi san kennamii danda'e seenuu hin danda'u. Ibiddi baay'ee ol ba'ee jira waan ta'eef erbee horii uffatanii daa'imman erga keessa fuudhanii. Shakkamaan erga yakka kana raawwatee miliquuf yaalus eeruu hawaasaa fi hordoffii qaamolee nageenyaatiin to'atamee galmee isaas qulqulleessuun seeratti kan dhiyeessan ta'uu miseensonni poolisii aanaa Adaabbaa ni dubbatu. Nama badii kana raawwate hirmaannaa hawaasaatiin fi eeruu hawaasa irraa argameen hordoffiin taasifamee shakkamaan kun to'atamee abbaa langaaf qorataan gareen ijaaramee dhimma kana gad bu'anii erga qorataa baaniin booda dhiyeenya kanatti murtii argatee jira jechuudha. Yakkamaan kun immoo akkaataa seerri jedhuun irratti murtaa'ee hawaasni illee yakka inni raawwate kanarraa baratee quuqama daa'immaniif qabu daraan xiyyeeffannootti kennuudhaan daa'imman miidhaa fi balaa fi yakka adda addaatirraa kunuunfamuu akka qaban kan. Manni murtichaa galmee himatamaa kanaa ragaa namaa fi mana yaalaatiin deeggaramee qorachaa erga tureen booda himatamaa kana guyyaa harki isaa qabamee kaasee kan herreegamu hidhaa cimaa waggaa 18 adabeera. Sadarkaa 39ffaarraa gadi yoo buunu gulantaa 3 gadi buunee 36ffaa jalatti kufaa. Gulantaa kana jalatti adabbiin kaa'amee jiru adabbii hidhaa cimaa waggaa 18 haga waggaa 21 fi baatii 8 jedha. Nutis himatamaa kanaa fi fakkaattota isaa irraa barsiisaa innis irraa barataa fakkaattonnis ni baratu kan jenne adabbii guyyaa dhimma kanaaf harki isaa qabameerraa qabee kan shallagamu hidhaa cimaa waggaa 18tiin akka adabamu jenne sagalee guutuudhaan murtii kenninee jirra. Namoonni iddoo sanatti arginee dubbisne tokko miidhaa daa'imman irra gahu kamuu eeguuf qophii ta'uu dubbatanii adabbiin himatamaa kana irratti kenname barsiisaa ta'uu himu. Manni murtii aanaa Adaabbaa murtii isaaf gayaa ta'e yookaan gaya jedhee seerri isaaf eeyyamu irra kaayetiin waggaa 18 adabamuun isaa qaama biraallee gochaawwan suukaneessa akkanaa irraa akka baratamu kan isa taasisuu fi namni kamiiyyuu daa'imman cubbuu guddisuu qabuu fi bakkaan buruga'uu qabu gocha akkanaa akka irratti hin raawwannee fi qaama kamuu irratti lubbuu nama kamuu irratti raawwatuun gocha akkanaa suukaneessaa sa'aatiin beekamnetti mana namarra gubu lubbuu namaa balleessuun kamiiyyuu kan irraa barsiisu ta'uu isaa. Manni murtiillee duukaa nuu bu'ee itti hirmaatee dhimma kana gadi fageenyaan xiinxalluun qulqulleessuun akka irraa baratamu akka kaafe irraa jiilu karaa jiruun tarkaanfiin barbaachisaa akka fudhate nu gammachiisa. Haala ulfaataadhaan nullee hin balaaleffannaa. Har'allee borullee duudhaa safuu Oromoo keessatti illee waan hin jirre. Hojiin kun akkanaan itti fuufe taanaan namni badii dalagu tokko irraa baratallee irraa deebi'allee dogongora akkanaa akka hin raawwatamne godhamuu danda'a. Ammas yoo akkasitti deeme itti nu gammachiisa. Murtii waggaa 18 argate. Murtiin kunis murtii barsiisaadha jennee yaadna. Hawaasis irraa barata. Akkasumallee ammoo murtiin kun saffisaadha. Dhugaa dubbachuuf ji'a 5 keessatti ji'a 5 osoo hin gahin murtiin kun kan raawwate hawaasni keenyallee kanarraa baratee mirgaa fi fayyummaa daa'immanii akka isaan eeganiif ammas hawaasa keenya karaa adda addaatiin jechuudha. Karaa gurmaa'insa garagaraatiin, afooshaalee garagaraatiin, manneen amantaatiin, abbootii amantii keenya yeroo garagaraatti sagantaa arganne kamirratti iyyuu dhimma kana barsiisuu fi akkasumas immoo hubannoo kana fudhatanii yakkis daa'imman irratti yoo qaqqabe kan cal'isanii dhoysanii qa'ee keessatti yookiin iddoo keessatti dhiisan osoo hin taane kan gara seeraatti fidanii eeruu akka isaan nuu kennuu danda'an. Namni lubbuu namaallee ajjeesee lubbuun namaallee badee yeroo tokko yeroo irra darbituu fi dafee murtiin argannetu jira jechaadha. Yakkamaan sun yookiin immoo shakkamaan sun badeera jedhamee nu gaafuma sani ka arganne namticha akka carraa taane akka daa'imman kun silaa harka qalleessa taatee fi murtiin kun hin kennamuu ture jechaadha. Qaamoleen haqaa haqummaadhaan waan murteessaniif qaamoleen haqaa haqummaadhaan waan hordofaniif qaamoleen haqaa sirna deeggarsaaf hordoffii sirrii waan taasisaniif murtii har'aa deeggarsa guddaa nu taasisanii nu cinaa dhaabbatanii ganamaa galgala nu hordofanii murteen isaanii har'a waggaa 18tti murteessuu jechaan anaaf murtee barsiisaa fi murtee gaariidha. Maatiin daa'imman kanneen yaalchisuuf humna waan hin qabneef tumsa qaamoleen mootummaa fi dhuunfaa taasisaniin daa'imman kunniin yaala gahaa argatanii lamaniif carraa guddaa kan arganne kana jechaadha. Erga karaa aanaa finnee booda qaama dhimmi ilaalu hundumti waajjira abbaa langaa waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kan godinaa namoota adda addaa ispoonsara gaafachuudhaan dhaabbata adda addaa ispoonsara gaafachuudhaan ijoolleen tun yaala gahaa ta'u argatte akka lubbuun ishii baraaramee
as geessu taasisee jira. Deeggarsa cimaadhaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf deeggarsa ariifachiisaa baay'ee saffisaa daa'imman sun lubbuu isaaniitiin hin jiraatan yaada jedhu hin qabnu turre baay'ee miidhamanii jiranii keessattuu daa'imni tokko garmalee miidhamee ture ibiddaan karaa saniin daa'imman kun akka yaalamanii fi yakkamaan kun ammoo akka nuu to'atame seeraan akka itti gaafatamu qaamolee silaa waliin hojjechuu qabnu kamiyyuu taane waliin hojjechaa jiniin kan turre akkaatama saniin daa'immanis deeggarsa cimaa argatanii akkasumas yaalamanii sadarkaa hospitaala Yakkaatiit 12 Finfinneetti jechuudha achitti geeffamanii yaalamanii erga naannoo ji'a 3 ol erga yaalamanii booda daa'imman sun fayyaan isaanii deebi'uu fi danda'ee jira. Manguddoonni aanaa Adaabbaa dubbisne tokko tokko dhimma kamuu irratti sababa maatiin walitti bu'iinsa qabaniin daa'imman ofirraa ittisus ta'ee haloo qabachuu hin dandeenye irra miidhaa geessisuun aadmaleedha jedhu. Gochaawwan akkanaa kunii fi uumaa fi aadaa duudhaa Oromoon qabduun alatti akka raawwatamne seera biyyattiitiif aadaa Oromoon qabduun illee ittisuudhaaf qophii. Oromoon ijoollee guddisuu malee sammuu isii eeguu malee yoo dogongortis yoo lolatuunis balaansii miizana ittiin loluu fi daangaa qabu hillibaatii ittiin daanya'uu qabuu fi ka isii hambisuu qabu ka sammuu isiillee hin tuyne ka ammoo badhittillee isii gad hin dhiifne akka walgitutti dandeettii gayaa akka barsiisutti dandeettii gayaa qaba qajeellumarra gara yakkaa deemtu daandii sodaachisaa itti mul'isuun dirqama bira taranii yoo sanuu ijoollummaa waan qabuuf dogongora waan qabuuf akka irraa baratuu fi akka deebi'u godhan malee akka miidhamee qaamni isaatu haa miidhamu hin barbaadu. Ka eenyutu irraa barataa. Oromoon duudhaa akkanaa qaba malee nama kamuu lubbuu balleessuu irraa hin qabu yaalii lubbuu irraa hin qabu. Kallattii tanaan akkana qajeelchaniitiin yoo deeman nama gammachiisaa jedha. Gara fuula duraatiifis yakkoonni wal fakkaataan akka hin uumamneef qindoominaan hubannoo walirraa hin cinne kennuuf qophii ta'uu himu. Waajjira dhimma dubartii, waajjira dhimma hawaasummaa, waajjira barnootaa keessattuu daa'imman umrii gadaanaa fi akkasumas dargaggoonni irra caalatti manneen barnootaa irratti waan argamaniif manneen waajjira barnootaa, waajjira fayyaa taane, waajjira dhimma hawaasummaa wajjin taane qaamni kunneen waajjira haqaas dabalatee miidhaa fi yakka dubartootaaf daa'imman irratti qaqqabu kana maqsuu akka qabnu kana qofa osoo hin taane hoggansi qaama nageenyaa hundisaa qaama dhimmi ilaallatu kana wajjin qindaa'ee hawaasa keenya bal'aa hanga gadiitti buune hubannoo hawaasaaf kennuun kan nurraa eegamuu fi hawaasni keenyas immoo balaa fi yakka daa'immaniif dargaggoota dubartoota irratti akkasumas maanguddoota fi qaama miidhamtoota irratti raawwatamaa jiru kan quuqama olaanaadhaan nageenya abbaan nageenyaa ana jedhee hawaasa keenya fi daa'imman keenya hawwata keenya yaadurraa bilisa taasisuu kan qabu ta'uu isaati. Hawaasnis eeruu kennuun qaamolee nageenyaa maddii dhaabbachuu akka qabus dhaamameera. Kanaaf hawaasni waan gochuu qabu keessattuu aanaan Adaabbaa fakkeenyumaaf amma yakka amma raawwatame kanaaf shakkamaan kun yakka gara jabina raawwaterraa akka ka'e lubbuu nama kana hundaa namni baraaruu danda'e hawaasa kanaa jecha. Aanoleen biraas ta'e naannoleen aanaa keenya gidduu jiran qaamoleen adda addaas manni bal'aan wanni godhuu qabu. Fakkeenyuma Adaabbatti raawwatame kana godhuu qabu. Battalatti uummanni kun osoo itti bahuu baate osoo uummanni kun gara jabina inni raawwate kana baraaruu baate iyyee halkan bahuu baate lubbuun maatii kana hunda kan bahuu hin dandeenye ta'uu isaati. Kanarraaf hawaasni ammas gara jabina uummata keenya gidduu jiru abbaa warraa fi haadha warraa gidduu jiru kan jaarsolee biyyaatiin namoota beekamoo ollaa fayyadamuudhaan ollaadhaan wal hubachuu wal gaafachuu rakkoon naannoo keenya keessa jiru wal dhabbii warra kanaa warra ebaluu kun maali jedhanii jaarsoleen biyyaa keessattuu manguddoonni naannoo san jiran ijaarsa gochuu akka qaban yeroo kamiyyuu haa ta'u kana caalaa nu duukaa yoo isaan bu'an nu deeggaruu yoo isaan danda'an odeeffannoo nu kennuu yoo danda'an gochoonni akkanaa kun ammaan booda naannoo kana keessatti raawwatamu akka hin qabne yeroo yerootti orienteeshinii argatan kanarraa odeeffannoo nu kennuu akka qaban. Namoonni tokko tokko haloo maatii isaanitti qabachuun daa'imman badii kamuu uumuu miti akkaataa itti fayyadama nyaataaf dhugaatii isaaniitu addaan baasanii hin beekne irratti yeroo yakka suukkanneessaa raawwatan ni mul'ata. Kanaaf rakkoowwan nama dhuunfaa waliin qaban araaraanis ta'e seeraan fixachuu osoo qabanuu xiiqii walitti qabachuun daa'imman walii irratti ajjechas yaalii ajjechaa raawwachuun seeraanis ta'e waaqa biratti kan nama gaafachiisu waan ta'eef badii akkasii irraa of eeguu qabnaan dhaamsa qophii keenya. Waraabulaa.